dhaggeeffatoota keenya kabajamoota akkam jirtan wannin shariixa kana keessatti isiniif waraabuu fedhu kitaaba mabaadi'ul islaam jedhu kanin afaan oromoodhatti deebise itti dhiyaadha. haqiiqatul islaam islaamni maali? wanni beekame wanni hundi addunyaa tanarratti heera beekamaa jala deemtu qabdi. qaayidaa adda addaa tan isii ajajju qabdi. aduun jiini urjiin qaayidaa irraa hin mayn'een deemti kan irraa hin sossoone kan hanga rifeensa tokkoo qaayidaa sanirraa bayuu hin dandeenye. dachiin akka je'anitti rugaa isi'ii lamaan kan kaabaa kibbaa kan afaan faranji'itti bool je'aniin jidduu naannoyti kan yeroodha fi sosso'iinsa fi karaan isi'ii godhame waa takka hin jirjiiramne. bishaani fi qilleensi ifni oow'i hundi isaanii qaayidaa kophaadhaa tan isaan ajajju qaban. wanni lubbuun qabne goggoyduun hundi wanni mayraa hundi wanni lubbuu qabu hundi heera qabdi kan heera saniin malee hin ida'amne kan hin ir'an kan hin jiraanne kan hin duune. waan dubbanne san dhiisi matummaan namaatuu odoo haala ifii laale akka heera yookaa karaa rabbiin isaa kaayirraa hin mayn'e akka guutu'utti heera sanii gajje'u if arga. namni hafuura baafatuun bishaan fedhuun nyaata barbaaduun ifatti haajamuun oow'atti haajamuun akka karaa yookaa heera rabbiin jiruu isaatiif kaayen taate siif mul'ata. heeruma kana jala qalbiin namaa hoggaa sossootu deemti. dhiininis hoggaa qaama keessa yaa'u hafuurri hoggaa seenu fi hoggaa bayu humniti qaamaa hundi tan akka surri'ii mar'imaanii sombaa moorgayaa foonii harka lamaanii miila lamaanii arrabaa ija lamaanii funyaanii gurra lamaanii hundinuu karaa rabbiin isi'ii kaayirratti dalaydi kan heera isi'ii kaayamirraa hin mayn'e. heerri guutun kun
kan wanni takkalleen isarraa maquu hin dandeenye waan rabbiin uume hundarraa waan irra guddoo samii keessa deemturraa qabnee hanga waan irra xiqqoo takka irra xiqqaa cirracha dachii keessa jirutti hundi isi'ii waan mootin dandeeytii guutuu qabu uume sun waaqa yookaa rabbi duuba yoo wanni samii dachii keessa jiru hundi karaa rabbiin isi'ii kaaye jala kan deemtu taate wanni rabbiin uume hundi rabbii mootii dandayaa waa hunda uumee heera isiin irratti deemtu kaayef dhageessi wanni hundi ajaja isaa jala deema akkanatti yoo laalle wanni mul'atu akka diinan islaamaa diin waan rabbiin uume hundaa ta'e maalif islaama jechuun dubbii dhagayu waan itti ajajaman dalaganii waan irraa dhoowwamanirraa dhoowwamanii didda'aa mal'etti akkuma tanaan dura beeyte tanaaf jecha aduun jiini dachiin islaama mukaa fi dhagaan bineensi horiin islaam inumaa wanni rabbi hin beeyne kan rabbiin hin jiru je'u kan aayata isaa didu takka waan rabbi hin tayin gabbaru takka waa rabbitti qindeessu hundi muslima gama waan rabbiin irratti isa uumen yoo laalle maalif namni hundi hin dhalatu hin jiraatu hin du'u karaa rabbiin dhaloota isaati fi jiruu isaati fi du'a isaati godhe irratti malee humniti qaamaa hundi diinaa islaamaa malee diinaa biraa hin qabdu maalif humniti hundi akka rabbiin fedhetti malee akka heera inni kaayefetti malee hin argamtu hin guddattu hin sossootu inumaa hayni arrabni namichi mala kufri'iitin dubbatu wallaalan takka doofumma'aaf yoo mataa arrabaa laalle diin islaamaa malee diin biraa hin qabu mataan namichaa kan namichi nama rabbi hin tayiniif gajja'utti dirqus takka dirqes akkasii diin islaamaa malee diin biraa hin qabu haala rabbiin
itti isa uume yoo laalle qalbiin inni wallaalan takkaa gowwumma'aan jaalala waan rabbi hin tayiniitin guutu kan nama rabbi hin tayin guddisu'uun guutu qalbiin sun uumaa isi'ii yoo laalle muslima wanni hundi gama uuma'aati yoo laalle rabbiif harka kenniti heera uuma'aa kan inni kaayeef dalaga arra oolchiti isaaf gajjetti duuba waan dubbanne kana yoo qabattee siif galte mee koottu gama uuma'aatii miti gama waan dalagaa namichaatin argameetin laalla namichi jiruu isaa keessatti fuula yookaa gara lama kan adda addaati qaba garri tokko namni heera uumaa irratti deema karaa rabbiin itti uumerraa hin maqu garri lammaffaa nama ayli'iitu kennameefi beekomsaatu kennameefi dubbii qaqqabee laaluu dandayu'uutu isaaf kenname namni waa fudhatu'uu fi waa diduu qaba karaa tokko jaalatee kaan jibbuu qaba namni ifuma biraa kaasee haala jiru'uu kan adda addaatiif heera kaayatuu qaba takkaa heera jiru'uu kan namni biraa kaaye maraxatee takkaa filatee qeebaluu takkaa eehamuu qaba namni addunyaa tana keessatti hidha'aa miti mala baasuu qaba akkuma mala fedhe maraxatee yookaa filatee dalaguu kenname namni fedhii rabbiin isaaf kenne qaba jihaan takkaayuu garri lamaan kun waan jiruu nama hundaa keessatti adda addaan argamu duuba gama yookaa jihaa uuma'aatin yoo laalle namni hundi islaama irratti uumame islaama dalaga arra oolchu'uuf argame akkuma wanni biraa hundi waan rabbiin uumeef dalagu'uuf argamte dubbii tanaan dura beeytee jirta ammoo gama uumamaatii miti gama kaanin yoo haala namaa laalle muslima tayu'uu fi muslima tayuu dhabuu keessatti filannaa qaba duuba filannaa qabaatun kun nama bakka lamatti qoodde
namni tokko kan rabbii isaa beeku kan akka inni isa uumee qabu dhugo oomsu kan heera shari'aadhaa kan filannaan keessa jirtu jala deemu akkuma heera uumaa kan filannaan keessa hin jirre jala deemu namni akkanaa kun kan heera uumaadhatii fi heera shari'aadhaa jala deemu muslima guutuu je'ama kan islaamummaan isaa guutamte maalif jiruun isaa amma islaama qulqulluu taate eega rabbiif if kenne fedhii isaatin waan duraan fedhii isaatin malee dirqi'iin jala deemu amma yaada isaatin filannaa isaatin rabbii isaa dhagaya kan duraan fedhii fi filannaa malee dhagayuu ture amma beekumsi isaa dhugaa ta'ee jira waan inni rabbii isa uume kan humna beekumsaatii fi waa baratu'uu isaaf kenn beekef jecha ayliin isaatis bilchaattee malli isaa qajeele waan yaadee rabbii beekumsaa fi waa taliguu kenneef malee waan biraa gabbaruu dhabuu murateef arrabni isaatis haqa dhugaa dubbata waan rabbii tokkicha humna dubbatu'uu isaaf kenne malee rabbii biraa maqaa hin dhooyneef jecha duuba amma nama akkanaa keessatti dhugaa malee wanni biraa hin hafne waan heera rabbii kan filannaa keessaa qabu keessatti karaa biraa dhiisee karaa rabbii maraxateef isaa fi waan biraa kan rabbiin uume hunda jidduu yaanni wal baru'uu kan waliin booharu'uu hidhame maalif inni rabbii hikmaa qabu kan beekumsa qabu kan wanni inni uume marti isaaf gajjettu malee waan biraa hin ibaadu takkaayuu hin gabbaru tanaaf jecha namni akkatti amane kun khaliifaa rabbiiti kan rabbirraa bakka dhaabbatee waan rabbiin itti ajaje dalagee dalaysiisu kan waan rabbiin irraa dhoowwerraa dhoowwamee irraa nama dhoowwu
nama kana wanni addunyaarra jiru hundi kan isaati inni immoo kan rabbiiti